woboon hin jirre laalni agarta. Harka lalladhu hubadhumeeni argita. Amman cicciree morma kan keessa kukkuta. Meekuma woboon hin jirre laalni agarta. Harka lalladhu hubadhumeeni argita. Amman cicciree morma kan keessa kukkuta. Tokkichi kuma lulu marroo qofa seeta. Duydubaan baay'ee dhufa kumaatu dhalata. Uummanni Oromoo baay'ee beekaasi qusata. Yaa gadi galoo namaa si faannu tuffata. Meekuma woboon hin jirre laalni agarta. Harka lalladhu hubadhumeeni argita. Amman cicciree morma kan keessa kukkuta. Akkuma carqii fuudhanii gaafa achi kaan maal inni namaa miti? He will not react. Dhagamtii qaba namni kun. Deeggarsa qaba uummata Oromoo bal'aa. Maali kaayoon jarbaan isa duuba jiru? Inni nafxanya mataan isaatittu. We don't know him. Isaan beenu. Isaan beenu Opidio. Jawaaritu fuudhee Lammaa Magarsaatti Oromoon Opidio naa kennaa jedhee odoo Oromoon hin jenne garee irraa baadoorii ka'ee fuudhee itti kenne aangoo ofii qabuun dhagamtii miidiyaatiin. Eessatti beenu? Yoo dhugaa walii himne dhugaan kana. Manni Oromoo tokko goree itti kennee warruma siyaasaatti itti kenne lammattis gaafa duraa Jawaar meefaa tokko itti kenne. Eenyullee miti Oromoo illee miti ofiin sobina waan lafarra hin jirre itti kenname itti kenname deeggaraa turre nu ceesisan. Wanni Jawaar laalee isaanittis kenneef Opidio nama seeti inni. Opidiyoon Oromoo follaalte irraa dhidheetuma amma qeerroolleen duuba jiraa ibidda duubaa itti finnee ibiddatti qabsiifneeti san booda heera konstitushinii amma jiru kana nuti sanidha. Wanni Jawaar laalee tokko kana inni guddaan wanni nama marallee tokko gorsi dhugaadha ammoo sun yeroo sanii dhaabni biraan jiru Oromoo ofiif wal nyaatanii ardaayyuu wal nyaatanii kaleessaa miti. Kanaaf heera jiru kana fudhataniiru. Opidiyoon heera amma lafa ba'e kana waan Oromiyaa jedhu kana liqimsaniiru. Wanti hafe immoo waan boordaraati, waan daangaati, waan wallooti, waan finfinneeti. Isii gaafa aangoo qabatanii deebisanii jedhaniitti amananii jira kan shinfillaa fi cawwaarraa yookaan garaacha dhiqanii bahuu hin dandeenye. Faltootti kennan qabsoo. Opidiyoon falto garaacha. Dhixxeen baatu hin ajoofti. Isee kamuu. Opidiyoon cinaan Amaara. Kana isin himne irra deemine ammallee irra deebi'ee dubbadha. Hoggaa lamas dubbataa turre nuti. Opidiyoon Amaara hin amaninaa jennee isin himne. Opidiyoon nafxanya. Keessa nafxanya afaan Oromoo dubbatu jira jennee isin himne. Hin galuufi nama kenna warra siyaasaatillee akkamitti akka itti himan hin beekwan. Oromoo dhadhanii shubbisan kun nama afaan Oromoo dubbatu ni dogoggoranii irraa dhidhee bakka irraa baafnee hin sodaachifnaa qeerroon ibiddatti finnaa jedhanii uummata Oromoos ibiddan naqanii ofiillee ibiddatti dhumataaran kun akkuma argitan. Ganidhaa jiran. Kuni dogoggoruma ofii hojjetanii. Kan uummanni Oromoo beeka sirriitti beeka nullee sobuu hin deemina amma immoo as bira as tareet OMN illee ganamaa galgala waan Lammaan achiin bahee Xayyibaan achiin bahe maal nutti haasofta kakaleessaatu hin gaa. Abbaan barbaade Opidio keessa Oromoo yoo jedhe as bahee ifatti quuqama ifatti as bahee uummata Oromoo qabsoo Oromootti makamu. Guggoobana mindaa isaa nyaataa ifa waan falmuu fakkaata achi keessa ta'a maal burjaajisa uummata Oromoo burjaajisa. Yoo as bahee ta'e as bahee akka Oromootitti akka Baqqalaan fa'a bara dheeraa falmataa turanitti as bahee sirna sammurma. Uummanni Oromoo cunqursaa jala jira cunqursaa kana hiddaan ofirraa fonqolchina. Jedhee mormata ifatti bahee. Isaan hojii waltajjii taa'aa qabsoo Oromoo qilee hallayyaa naqee Oromoota sabboomtota achi keessa erga gaafa Jawaar marfameeti. Sabboomtotaa fi deeggarsoota garee Lammaa Magarsaa garee ODP kan jedhamu kan Lammaa Magarsaa tiim Lammaa kan jedhan san dhabamsiisuu ari'uu hidhuu ajjeesuun awwaloo alii ka ergamaa tureef ka maaster pilaanii wallaalaa kutaa afurii. Gizeen Lammaan jiru ari'an achi baasanii asitti deebisanii har'a Jawaariin gadi xiqqeessee kara deemtuu godhee yoo haasa'u hanga kana Lammaan eessa abbaa isaa jira. Eessa abbaa isaa jiraa dhabe Lammaa ka Lammaa dheenu hime Jawaari malee hin beenu nuti Lammaan leenu Abiyyillee hin beenu mara isaatu nuti. Dhugaan jiru kana. Lakki dhugaan kun naan liqimfamu ani dhugaa kana liqimsu yoo jette deemi qallayyaa lixi. Dhugaan duraafuu siif hin ta'u dhugaa waan awwaalluuf han dhigeen awwaalame agarra. Dhugaa waan irra diddibnee dhugaa wal himuu didnee fi bara. Wal faarsina akkanoo qullaa keessi qullaa kabaroo akkanu. Maali kabaroo maali dibbee keessi qullaa baarmeenii wayii gamaa gamana urteeti onnoo irra keettee dhoofta keessi homtuu hin jiru qilleensu hin jiru. Hiitee preegiraayiz gootee dhoofta jechuudha. Dibbee qullaa harka walii dhoofne balu goota keenya achiin meel lafarra fidii yoo jette hin jiru. Jarri kun achi keessa ture.
dhagamtii qaba. Xayyibaan itti aantu pirezidaantii turte. Waan isin hojjetaa turte beekna bar. Itti aantu sa'aatii pirezidaantii turtetti waan isin achi dalagaa turte sirri beekna nuti warri quba qaba. Warri asirraa miidiyaa irraa harka akkanatti tumtani. Achumattuma harka. Kanaaf nu sa'aatii durriyootaa fi wayyaalaa yeroon gatte. Nama yeroon gattee achi ari'ame dhiigni Oromoo isaan achi ari'e odoo isaan achirra walirratti hojjetan walirra hojjetan achi ta'anii. Oromoo irra dhiisanii walirratti aangoo qaban jedhaniiti amaarri isaa walitti garagalchee wal afaan wal nyaataa turan. Amma gaafa haajaa isaanii irraa fixatanii akkuma kondomii jarri gadi darbe haajaa irraa eega fixatanirraa. Eega humnoomanii waraanni leenjifatanii qopheeffatanii eessa jiran kana mara. Namni siyaasaa gaafa isa achii kaasanii ana achii na kaasanii waraana namni leenjifachuu gaafa eegalu ni shakkaan. Namichi kun anamaan ari'ee waraana leenjifata. Humna godhachuuf. Ana na sossobaat mindaa naa kafalaat waraana naa ramadaat deemaa turan. Kana hin argu lammaan oduun qabu. Xayyibaan oduun qabdu. Manuma teette dhugaa rabbi haa baasu itti Tiwiitar irratti maal dhugaa edana fudhanii odoo sirarraasanii taasisaa kee dhufnuun. Warri taasisaa kee boo'aa boo'anii fayyisuu himaan. Manni Oromoo ka taasisaa OPDO boo'u haa boo'u taasisaa dhaqee. Nu taasisaa OPDO taa'uuf hin deemnu. Taasisaa lammaa taa'uuf hin deemnu nuti. Badee lammaan ari'amee leengadda lammaan nu arrabsan turre miidiyaarra. Diyaaspooraan deemaa daabboo soqadhaa. Warra daabboo nyaateen quufne hin jenne biyyaa warri nu ari'e warri biyyaa nu ari'e ilmaan Oromoo warri biyyaa ari'e. Akkasuma jechaan turre nu eenyu waan taaneef isaanii boonna. Eenyu waan taaneef isaanii boonna hoo baqatanii dhufanii biyya kanatti daabboo hin binna kaaffuuddiin geessina isaan dura biyya kana dhufne makiinaan piikaappi goonet kaaffuuddii akka ganama daabboo bitatuun goona. Anni gargaara waan kanaan lammaa. Ganama yoo daabboo barbaada ta'e makiinaa kiyyaan dhaqee yeroo maraa fuudhee mana daabboo geessa. Daabboo haa bitatu kaaffuuddii ijoollee isaati. Isaan kabajamoo hawaasni Oromoo biyya alaa kana jiru ka ilmaan isaa itti dhabee qabsoo keessatti jireenya isaa dhabee baqatee Keeniyaan biyya kana dhufe. Deemaa daabboo soqadha ofii biyya ari'anii daabboo soqadhaan hun jechaan turre. Ofii ilmaan Oromoo biyya ari'anii daabboo soqadhaan hun jechaan turre. Oromoo na dhamma lammaan goota dhee haa boo'u kaan lammaan goota qabsoo Oromoo beenganne akkuma Jawaar bu'aa tureef lammaa. Lammaan guyyaa tokko hin ganne lammaan akkas hin taane deemee ofiillee qilee ibiddatti deeme. Odoma arginu. Odoma nu ijaan agarru bar. Kun sobaa miti. Har'a immoo ammallee nuti taasisaa lammaa ta'e nuka. Warra hidhamee mana hidhaa jiru. Warra qabsoo Oromoo kun kararra hin jiru hidhee mana hidhaa jiru. Dhiifneeti lammaa boonna amma nuti. Ilaal OPDO boonnaa jechuun amma jiga lama ilaal. Xayyibaa boonnaa jechuun yookaan ganduma gaddeebinee xayyibaa waan arsii taateef lammaan waan wallagga taateef gandaan wal qoonnee lammaan akkas ta'ee lammaan achiin bahee intinaan achiin bahee tulluun achiin bahee taayyin achiin bahee. Yoo jenna taate kuni kuni qabsoo Oromoo illee tuffachuu isinitti hima qabsoo Oromoo illee tuffachuu kun lammaan Oromoo wanna godhe takka illee hin jiru qabsoo Oromoo ka awwaale ka abiyyi gaafuma dhufurra nafxanyaa ta'u isin himeera. Oromoon Amaariffaan beekuu namichi Amaariffaan dubbataa Oromoon qinee Amaaraan beekuu namichi Amaariffaan dubbataa Itoophiyaawinna gaafa jedhu sii galuu sirra ture. Eegan beenne dallaa warra kaatee ofii keetii jaldeessa taateeti nama komatta deebitee abiyyiin komatta abiyyi akkas nu godhe abiyyi maal si godhe. Sitti mee ture Amaara ta'uu abiyyi gaafa madarakii irra sitti dubbatee ture. Minilik namoota biyya kana ijaaran keessaa isa duraa jabaa. Nitissa biyya kana jedheetti Itoophiyaan nan la zalaalam tinooraan lech Itoophiyaan Egzaabeerii baarkaa jedhaa madarakii irra sirraa bu'a. Ati harkuma dhoofta jaldeessa waan taate. Ammallee deebiteet abiyyi na shawwade abiyyi yoomsi shawwade abiyyi ifumas hime. Ka Oromoo hidhaa gadi awwaale lamma magarsaati. Warri amma xayyibaa isin jettan kanniin warri Oromoo hidhaa gadi. Hidhaa gadi akkam fayyinetti warri awwaale isaani warri nu awwaale. Rabbi sanyii isaanii haa awwaalu isaanii kan awwaale. La abiyyi mika isin awwaale. Abiyyi nafxanyaa ta'uu ifatti isinitti himeera. Ilaalaal dhugaa namaa maa dabsitan. Abiyyi nafxanyaa ta'uu isin himeera. Yoo Islaama bira gahu salaamu alaikum jedhaa tureera. Dhugaa miti kun. Yoo Amaara bira gahu Egzaabeer hin masgan Geetaa hin masgan jedhaa ture. Nama kutaa fi amantiin qoqqoodaa ture fakkaatee afaanii akkana isinitti kolfaa lafee isinitti agarsiisaa lafee foon hin qabne. Ofii harree taateet ilal ofii harree taateet ibalu akkas na godhe ibalu akkana godhe abiyyi akkas na godhe maal si godhe abiyyi nafxanyaa ta'uu sitti himee jira duruma. Ana naan gallee ani hin beekuuyyuu jedhi malee. Warri Oromoo afaan Oromoo dubbataa isaan wajjin Oromoo hidhaa gadi awwaale yoo jiraate jara kanni lammaa nama jedhamu hangafummaan inni guddaan hangafummaan qabsoo Oromoo kana gara deemaa jiru ni arga. Qabsoo Oromoo kana gara